hojii muummichi ministeeraa fi ijoolleen Oromoo isa waliin jiran hojjetan akka milkoofne halkanii fi guyyaa warra tattaaffii godhutti gantoota argitee diaasporaa fi biyya alaa jiru propaganda holola daangaan qabne yeroo fedhan uummata wayyaanii waliin ta'uudhaan amma immoo faannoo waliin ta'uudhaan gufuutti ta'uudhaan argitee sadaffaan gantoota kana jarri kun amma gantoonni kun uummata kana afaan faajjeessanii kaayoo dhabsiisanii hoggana dhabsiisanii bittinneessanii akka argitee Oromoo of shakkii keessa hogganummaa fi shakku bar ifatti wanni isaan addunyaatti bahanii himaa jiranii Oromoon biyya bulchuu hin danda'u waan bara dheeraa jedhamaa ture san mirkaneessaa fi jiran qabatamaan wanni lafarratti argaa jirru immoo ijoolleen Oromoo riskii jiru hunda fudhatanii biyya kana keessatti yeroo argitee diinni biyya keessaa fi biyya alaa halkanii fi guyyaa irratti hojjetaa jiru kana biyya kana hoogganuu qofaa miti biyya kana jijjiiraa jiran jechuudha. Karaa diinagdeetiin biyya kana fuuldura tarkaanfachiisaa jiranii karaa securitytiin eegumsi biyya akka abdachiisaa ta'u raayyaa ittisa biyya ijaaruudhaan biyya kana fuuldura tarkaanfachiisaa jiranii karaa dippiloomaasiin waa hedduutu hojjetamaa jira. So qaanyii tokko malee gantoonni ijoollee Oromoo obboleewwan isaanii gananii alagaa tumsa alagaa yeroo itti keessu tumsa fiinxaaleeyyii yeroo itti kadhatu fiinxaaleeyyummaan isaan faarsanii fi fiinxaaleeyyummaan isaan duuba hiriiran kuni akka isaaniif hin tolle isaanis ni beeku. Jalqaba irratti isaanuma balleessa fiinxaalessi isaa faarsan kun otoo malee fi dhufuu hin danda'u garuu osoo malee fi dhufe. Lakki bar fiinxaaleeyyii wal feeti. Fiinxaaleeyyiin ajandaa waan hin qabneef situ jedhee ajandaan qabdu bar fiinxaaleeyyiin jibbinsaa fi fiinxaaleeyyiin Oromoo fiinxaaleeyyiin Ameeraa wal dhageetti. Qaamotii waan kana deeggarantu jira. So namichi hin dubbatu callisee argitee hojii isaa hojjeta. Inni dubbanneef jarri kun arrabuma baasanii halkanii fi guyyaa sarara dooluu hayyamamuu qabu. Oromoon diduu qaba waan kana. Salphinnan taane keessa seena uummanni kun yoo waan amma deemaa jiru kana diduu qaba jechuudha. Yoo rakkoon jiraatis akka biraatti furmaanni argama. Akka biraatti furmaata godhamu malee akka amma argitee olii gad deemanii lallaban kanaa miti. Gamanaan furmaanni